hawwiyoon ajaalatan like kun kuran godhaati video share godha yoo fuudheetan itti ofisa ijaaba rakkoon jiru fatami ilalla akkas nikasi godha garu nikasi godha tole waa'ee nikasan illee beetu naaf gootaa jecha jirti dura kaamera sodaatti malee dura ofii gaafata turte akkas እና እንዴት ነሽ ሰብስማን ያልሽ ሃዊ እሺ እኔ ይኸውልሽ ወደ ሪል ስቴታችሁ እየወሰድሽ ነው መሰለኝ አዎ ኤክስፖ ያዘጋጀን ስለሆነ መምጣት ካልቀረ በዛው ውስጥ ያለውን ነገር ላሳየ ግን እኔ ከዚህ በፊት ቤትም ሱቅም ገዝቻለሁ ለሚስቶችም ገዝቻለሁ ደግሞ ብዙ ሚስቶች ናቸው አትፈልጥ እና አሁን ደግሞ የኛ ሪል ስቴት አይተህ ድጋሚ ኢንቨስት እንድታደርግ የሚያስደርግ ፕሮግረስ ስለሆነ ያለው እስኪ እሺ ቢያንስ እኔ የመግዛት ሐሳብ እንኳን ባይኖረኝ ማለት ነው አንድ ጓደኛዬም ሌላ ተጨማሪ ይፈልጋል እንደገናም ደግሞ ለአላ አይደለም ቢያንስ ለመሸጥ ለትርፍ እንኳን ቢሆን አዎ በዛይ ነው አሪፍ ከሆነ እናንተ ደግሞ የእናንተ ለየት ያለ ምን እንደሆነ አይደል እንትላለው ስለዚህ እስኪ ትላልሽው ኤክስፖ ደግሞ ገብተን እንበላ ይሄኛ መንገድ የሚያስኬደው ወደ ቦሌ ደንበል ነው ሳይታችን ደግሞ ይመስላል በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው አዎ እነዚህ ሁላ ሊገዙ መጥተው ነው ወይስ ምንድናቸው አዎ የገዙም ከስተመሮቻችን አሉ አብዛኞቹ ደግሞ አዲስ የሚገዙ ናቸው ኦኬ ምን ያህል ጊዜ ቆያል ደግሞ የሚቆየው ለ5 ቀን ነው የምናቆየው ያደረግነው ከፍተኛ ቅናሽ አለ ደንበኞቻችን ተጠቃሚ እንዲሆኑ እና የገዙትም እየጨመሩ ነው ማለት ነው ይሄን ዲስካውንት ተጠቃሚ ለመሆን ብዙ ሰው ነው የሚገዛው አዎ ለምን ያህል ጊዜ ነው ኤክስፖ ይቆያልሽ እና ደግሞ እዚህ የመጡት ሰዎች እስከምን ያህል ጊዜ ይቆያልሽ የመጡት ሰዎችም ደግሞ ምን የሚያገኙት የተለየ ነገር አለ እዚህ ስለመጡ አዎ ይሄንን ኤክስፖ የምናቆየው ለ5 ቀን ነው በ5 ቀን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ቅናሽ አድርገናል ከ15 እስከ 5% የሚጠጋ እንደ ቤቶቹ አይነት ቅናሽ አለው ሌላ ደግሞ አሁን ሌላ ጊዜ ቢሆን ኖሮ ከ9% ጀምሮ ነበር ለመመዝገብ ቤት ባለቤት ለመሆን የምትከፍለው ማለት ነው አሁን ላይ ግን ከ2% ጀምሮ ያ ቤት ባንተ ስም ተያዥ መሆን ይችላል ኦኬ ሀዊተኛ ደብነ ድፍነ ጅራ አስከሰነ ጅራ ሚያማካ ሲጋፈዱቲ ኩታም በበጣን ጅራ ካናፍ ሲገው ጅራ ነሩነ ሚገሩት ነሩነ በሬዶ ነከንግት ሶ ነሩነ ገማን ትርት ይለያዱ አሁን ዳፉ በገነሩን አትሰብተት የሰገተ ምን ሲመደ ገሉ ገዳ አኒስ ቢቴራ አሱማ ሲመደ ገሉ ወጣ ሲጭና ረኩን ቀሙ አይ አማ ሆርተት ኪያፍ ማን ናይብ ሱመር ወደለታ ነይ ፎቂን ከነፈካታ ሃሊ ጃክሲሳ ዱመታ ጅራ በሬዳዳ ጊፍት ሪሴት በከማዳ ጉዳዳ ፎቅ ሂዱ ጅራች አፓርታማ ሂዱ አርግኒ ጅራ አማ ዋይ ሊፍት ላይ ቲቪ ዋይ ቢቻኒ ዋይ ኢፋ አከናይብ ስቱፍ ዋንቶታ ነሞተን የሮ ማነ ቢተተጨም ቆይቹ ሊፍቲ ይውላል ነማፍ ሊፍቲ ለማቀብና ካምቢራሞ ቶኮ ሊፍቲ ሜሻፍ ታአጀቹዳ ኦኬ ቢሻኒ ፊ ኢፋን ወከብ ኢፋን የሮ ሁንዳ ስታንድ ባይ ጀነሬተር ጅራ ከናፉ ነመንጭንኩ ነመረክሶቹ በሬዳ አከሲ ይፈልነ ጅራ ቢሻኒስ ከዳበቱ ሚቲ ሊፍቲ ደለኝ ሊፍቲ ጉርጉዳ ጅራ ከነሞታ ሊፍቲ ለመጅራ ከኒሞ ሜሻሌ ኦልባሶ ገቡሱሌ ቶኮ ጉዳ ጅራ አሉ መሰሪን ደበለታን ደረጃ ላይ ንጅራ ነው ስፖርት ጋር ይችላል ቢሻን ሞ ስታን እንዳበቱ ሮ እንዳን ጅራች ከምብራሞ ሜ ኩታሌም በልኢንሳኔ ሀገም ጋኒ አባጭስ ቸሜ ቀራንገ ሜጋስ ከሲገር ቶሌ አባጭስ ይቻ ሳይቲ ከረራ ቶኮራ ካሴ አጋሰ ዲ ረጅራ አንገሰ ዲ ጅራ በሬድ በልኢንሳኔ ሀገም ጋ በልኢንሳኔ ኢሳ ኢቆሳን ጃታሚ ሸንካሬ ጅራ ጃታሚ ኢሳ ጉዳሞ ኢባፍ ሰደተሚሽን ጅራ አባ ካሬ ጃታሚ ሸራካሴ አንገ ዲባፊ ሰደተሚሽን ጅራ ይችላል በሬድ ሜ አማ ሀዊ ሜ ኤሰንገተኒ ገሞን ከሰን ጃራሙ ጅራ ፕሮግረስ ከናማ ጃራት ገይራ አከ ሲቲ ሜዱራ ኤዶን ሳባዬ በላዳ ገረ ፐርሰንት አፉርተም ታው ግሪን ኤሪያ ዳፍ ዳ ከንጎኔ ከናፉ ኢጆሌ ኮ ኤሰ ተበዱ ጀቴ ያዱን ቀብ ኢጆሌን ተበቱን ጅራ
compound case bakka teessumaatti jira. Waa hedduu jira jechuudha. Fountains qaba. Sports. Bakka ispoortii dalagan waan adda. Baay'ee qaba. Supermarketis qaba. Baay'ee qaba. Waa hedduu jira jechuudha. As keessatti wanti dhabamu tokko hin jiru jechuudha. Akkuma magaalaa tokko keessa jiraatu jechuudha. Gibbii kana keessa compound kana keessa jiraachuu qofa. Baay'ee bal'aadha. Akkasii agarsiisee isa isaaniis saayitii kanuma keenya. Keessan hunduu isaati. Kana qofaa miti yaa zoorree isin mul'isuuf hin fagaatellee xiqqoolee isaatiillee dukkanaa'e hedduu jira duuba kanallee ni jira jechuudha. Kan supermarketillee kan namni suuqaa bitachuu barbaadullee ni jira jechuudha. Waa hunda mee kanaafeef viidiyoon isin mul'isna taafte immoo sa'aatiin xiqqoo qilleensi waan dukkanaa'ee jiruuf akkaataa itti kabaltiitii fi akkamitti si argachuu akka dandeettan kan jiru guutuu waajjira keessatti wajjin kaasuun ta'a. Garumaan wajjin tura isin jenna. Beenu hawwishaa ta'a. Nikaasi godhu? Hawwi nikaasi godhu? Nikaasi godhu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya nageetiin bakka jiraattan nageenyi wajjin hajiraatu jecha mee een wajjin jiraat of barsiisnee maqaan kennu. Ani Hawwiin jedhama. Akkam Said. Nagayaami. Hawwi baga nagaan dhufte. Hawwi akkuma argitan as biiroo keessa dhufe jira. Hawwiin nama bareedumsaan waancaa argatte. Kanaaf aan dheengadda roozan na ibda jirti. Kanaafuu Hawwi wal fuudhuu deemna miti. Hawwi wal fuudhuu deemna. Deemna? Akkam jettee asii akkana bareeddisee maal deeman asii? Beeku. Akkam jette? Yookaan akka deemuuf maal na kennita? Inlaalla. Mana si kenna. Mana na kennita? Okay. Keessatti argamna Lagahar Finfinnee keessatti Lagahar naannoo Lagaharitti waajjira isaanii yookaan immoo iddoo saayitiin isaanii itti argamu jirra jechuudha. Gift real estate jedhama namoota dhageeniif kanaan dura hin beekiniif yookaan immoo ni beektanii guddaadha waggaa 20 ol kan ture. Kanaafif immoo Hawwiin tiyya isiniif ibsite jechuudha. Hawwiin irraa booda tiyya yookaan mana abbaa ciische sadii na kenniti yookaan isii fudhadhee deema mana kana keessa. Yoo didde immoo akkasitti mee waan tokko hordoftoota kiyyaaf Hawwiin karaa gubbarraan harkistee anaa deemu jiru akka sanaa keessatti yoo ilaaltu Said maal asii gootan an jettee itti birratti waan na beektu kootti mi har'a sagantaa addaa wayii qabnaayyuu sin affeeraa kootti waan jettee nu amte hayyee ka'ee gatee immoo ani itti barwaan ta'eef callisee qullaan deemu uf waraabaa viidiyoolee waraabee hordoftoota kiyyaallee mul'isee deemti tole naan jennaan akkasitti kaameeraa kiyyaallee qabadhee seene hordoftoota kiyyaallee hin fayyadaa asumaanis hiriyyaan kiyya tokkos analleef ati kanaan dura real estate mana bitattee turte anallee bitachuu barbaada mee ati dhaqiitti naaf laali tokkicha ka'atiin taa'anaan jettu naaf bitiin an jedhe kan humni kiyya danda'u abbaa ciisicha lama illee ta'e sadii illee ta'e naa laali naan jedhe garuu abbaa ciisicha lama laaliif jira asumas yeroo isaa laaluuf maaliif isa hordoftoota kiyyaallee mul'isnee hin himne jedheetiin dhufe jechuudha. Kanaaf gift real estate jedhama as keessatti viidiyoo irratti kan argitan ta'e jechuudha. Isinillee kan isiniif ibsu ta'a. Fooqileen gamoon hedduun kan ijaaramee xumurame iddoo biraatti illee bakka hedduu qaban jechuudha. Xumurama jira hanga doora jahaffaa ga'ee jira jechuudha. Kan itti aanu immoo gatiillee torbee kana keessa guyyaa 5 sagantaa addaa wayii qopheessanii jiran jechuudha. Akka viidiyoo irratti ilaaltanitti sagantaa addaa wayii qopheessanii sagantaa isaan irratti illee parsantii 2 qofa kafalaniitiin kafaltii jalqabaa jechuudha. Namoottan sagantaa kanarratti argamee fi yookaan immoo guyyaa 5 diskaawuntii kan itti baasanitti namoottan isiif bilbilee lakkoofsa sirraa argitan kanaan bilbiltanii gaafatan waa hundaa nama bilbileetiin parsantii birrii xiqqisuu isaaba 200 jechuudha kan kafalamu. Hagas qofa kafalanitti kaan immoo baatiin kafalanii yeroo manni xumuramullee immoo kafaltii guutuu kafalanii yookaan immoo hanga danda'an parsantii haga silaa irraa barbaachisu kafalanitti kaan baankiilleen haala akka mijeessan nuuf ibsiti jechuudha. Kan hafeef immoo ani dura waan isii gaafadhe ibsinii ma jira. Hordoftoota kiyyaallee fayyadaan jedhee fi hawwiillee immoo xiqqisuu Finfinnee kana keessatti yaa'u wanti taateet dhalatteet osoo afaan Oromoo tolchitee baratiin biyya Faranjiitti guddattee ganda Faranjiitti guddatte saniif afaan Oromoo xiqqoo waan dhibuuf an xiqqoo raasee taaftee immoo hawwiin maa ibsitu. Tole garuu nan danda'a Oromeeffaa. Sirriitti irra hin deemin qofa. Tole. Hin dandeettaa hawwii mee eessa dhufnee eessa jirraa gift real estateetiin bakka meeqaa? Gift real estate iddoo adda addaa saayitiin qaba. Kana saayitii kana afuraffaadha. Saayitii tokkoffaa Ayat First Beat kan jedhamu jira. Kan lammaffaa immoo CMC የተባበሩት kan jedhamu jira. Kan biraa immoo CMC Addabaabaayii irra jira. Amma guyyaa 5 kan taa'u diskaawuntii jira. Diskaawuntii parsantii 2 qofa kafaltanii
Abbaa mana ta'uu dandeetta. ta'uu dandeessa. Okay, akkuma isinii himetti yaa'u namni biyya faranjii afaan Oromooti xixiqqoo hawwiin akkuma argitan xiqqishuu ani isinii ibsaa waan na himte amma guyyaa shaniif diskaawuntii parsantii lama qofa kafalaniitiin diskaawuntii godhanii jiran parsantii lama qofa kafalaniitiin naannoo 200 kafalaniitiin waliigaltee hin dandeettan achiin booda baatirraa kafaltan jechuudha. Ammas namoota guyyaa shan irraan 10 kana keessatti galmaa'eef naannoo parsantii 15 irraan gadi 25 hir'isanii jiran jechuudha. Naannoo miiliyoona 3 kan ta'u hir'atee jira jechuudha. Parsantii 25 kan ta'u diskaawuntii jira. Diskaawuntii irra jira jechuudha. Kuni kan ta'u guyyaa shan kurnan kana keessatti nama godhe yookaan immoo sanii olitti gatii duraanitti kan deebi'u ta'e jechuudha. Kanaafuu ka haftee viidiyoolee Amaariffaan haasofnillee immoo kan saayitii waraanillee walitti isinii mammakee isiniif gadhiisa. Gift Real lakkoofsa bilbilaa isaanii kan asirraa argitan kanaan bilbiltaniifit waa hunda hubachuu hin dandeettan jechuudha. Anaa miti gaafattan isaan gaafattanii abbaa ciisicha tokko ta'e abbaa ciisicha lama ta'e abbaa ciisicha sadii ta'e hunda isaa bilbiltanii ni gaafattanii gatii isaa kafaltiin jalqabaa meeqa diskaawuntii kanarratti asitti illee namoota argamtaniif yookaan guyyaa shan kana keessatti nama bilbileef kumoodii bilaan qofa kafaleetiin itti seen kan ta'an immoo baatiin kafalaa deemaa jechuudha. Kana gochuu keessan duratti maal gootan isin bilbiltanii waa hunda hubachuudha. Gatiin waliigalaa guutuun isaa meeqa iddoon itti argamu meeqa abbaan ciisicha tokko meeqa abbaan ciisicha lama abbaan ciisicha sadii meeqa jettanii kan keessaa barbaaddanii fi naannoo isaa filattanii Lagaar ni jira, Hayaat ni jira, bakka hedduu jira seemisii jettee. Seemisiis ni jira. Bakka hedduu waan jiruuf gamoon isaanii bakkuma tokkotti qofaa naannoo. Seemisii irratti qofaa gara lama jira. Okay. Seemisii qofattis bakka lama jira jechuudha. Gurgudda jira jechuudha. Bakka lama isin jiru gamoo lama qofa sun ta'een iddoon tokkittiin qofti kaaree meeqa taati? Amma kan irra jiru kun fakkeenyaaf. 85 kaareedha. Naannoo kaaree 85 irra jiraachuu kaasii qofti jechuudha. Yoo akkas jedhu gamoo kammaan ijaarsa eegalame gamoo gara 6-7 eegalame jira doora 6 farra ga'ee jira jechuudha. Kana jechuun fooqii hedduutu irra jira jechuudha. Iddoo sanitti iddoon ispoortii itti dalagantu jira, iddoon taphatantu jira, koompaawundii bakka suuparmaarkeetii jira, suuqiin aspaaltii daariin jira, waa hedduu jira jechuudha. Kawanti hunduguuta akkuma magaalaa tokko keessa jechuudha. Kana fakkaata. Kanaafuu maal isin jiruudhaan bilbilaati waa hunda hubadhaati gatii isaa hanga dhuma gaaf kafaluu dandeenye maal akka taatan isaa wajjin kafaltaniitiin baankiillee haala akka isin mijeessanii yeroo waggaa dheeraa keessatti kafaluu dandeettan isiniif godhan jechuudha. Kanaaf kaafe isaan gaafattanii jechuudha. Ana gaafatu sun ta'in isaan gaafadha isin jedha jechuudha. Itti aansuun saayibii keessa kollee naaf laalee waan naaf jedheef amma viidiyoo kan inni illee ilaala achiin booda eega viidiyoo kan laaleen booda ani illee immoo kan inni murteesse naannoo 200% lamaan tana guyyaan shanaan tun osoo jalaan dhumatiin borma deeme tiraansfoorti godhee ni argaa. Kan biraa immoo namni viidiyoo kana argate kan nuufu bilbila kanarratti kan bilbiluuf parsantii 20 diskaawunti godheera. Namootaan viidiyoo kana daawwatee dhufe viidiyoo laallee dhufne diskaawuntiin osoo nu jalaan tarin kan jettaniif parsantii 20 diskaawuntii godhe jechuudha. Nama viidiyoo kan laalee kan dhufuuf jechuudha. Diskaawuntii guddaadha jechuudha. Hedduu namatti tola. Gift Real beekamaadha guddaadha. Akkasii eega waan waliigaltanii kan kafaltan booda waraqaa keessan kan seera qabeessa ta'e waliigaltee biyya alallee nama jirtaniif biyya keessas nama jirtaniif namas ergatuu hin dandeettan ofillee wanti jettan haala saniin mana bitattanii abbaa manaa ta'uu hin dandeettan jechuudha. Abbaa ciisicha lamaa jira, abbaa ciisicha sadii jira. Gift Real beekamaadha bakka hedduu jira jechuudha. Finfinnee kana keessa Real hedduutu jira jechuudha. Sanniin san keessa hangafa jette. Hangafa. Waggaa meeqa ture? Naannoo waggaa 30 ta'ee jira. Okay. Orga gurgurtaa ijaarsa eegalanii namaaf qooduu eegalanii naannoo waggaa 30 ta'e. Nama hedduu kennitanii jirtanii? Nama baay'ee. Kennitan? Eessa fa'aatti? Gara Hayaat kan saayitii sitti meedura. Achi kennee jira. Akkasii isinis sarchi gootanii ilaaltan ni argitan jechuudha. Kan xumuramee naaf kennaa kan jiran jechuudha. Namoota humna qabdan haala kana bitachuu hin dandeettan. Kan humna hin qabne illee baatiin akka mijaa'u itti aansuun baankiileen akka xumurattaniif haala mijaa'ee jira jechuudha. Hubannoo dabalataatii fi waa hunda caafirraa hanga gubbaatitti adda baafattan malee waan hin binneef bilbila isaaniitti kan asirra isin maxxanse viidiyoo jalqabarraa hanga dhumaa lakkoofsi isaanii jira. Isarra bilbilaatii hawwii jedhaatii gaafadha. Anan gaafatidha. Isillee immoo yoo afaan keessii dhabu taate nama biraatti isin dabarsite akkasiin. Rakkoon qabu. Ani jechuun danda'a. Namoota hedduu akkas jettanii kaataniiti hin kaasanii jettanii na deebitan bilbila. Nama hedduu waan itti bilbiluuf laala. Gibbii as keessattuu namni qaamaan dhufee bitu nama hedduu jira. Akka biyya biraatti bilbilu waan ta'eef hedduu waan ta'aniif nam tokko wajjin isaa dheeraa hubachiisanii sansaniif biizii ta'uu danda'an. Kan biraa mee maal fa'aan isin hubatuu danda'an? Daayirektii bilbiluu qabamu waatsaappii, iimoo, teelegiraam kan kun ni jira. Lakkoofsa sadii. Bilbila kanarratti waatsaappis, teelegiraamii, iimooras argachuu danda'u. Argachuu hin danda'u. Bareeda. Kanaafuu akka isin himtetti waa hundaanuu sooshaal miidiyaa hundaan argachuu hin dandeettanii karaa hundaanuu argachuu hin dandeettanii. Yoo fedhanii
bilbilu yoo asin jiraanne immoo sagalee faayisin kaa'uu danda'a. Akkas kana fakkaata wanti dabalataan naaf jira. Injiru. Waan daawwattaniif galatoomaa isin jedha. Hawwii yoona jaallattan laayikii kun kan godhaati viidiyoo share godhaa yoo fuudheettan itti ofiisaa ijaaba rakkoon hin jiru. Hiiffataami. Ilaalla. Akkas. Nikaasii godha garuu. Nikaasii godhaami garuu. Nikaasii godhaami. Tole. Waa'ee nikaasan illee hin beektu. Naaf gootaa jechaa jirti dura kaameeraa sodaatti malee dura ofiin gaafataa turte. Akkas. Waan daawwattaniif galatoomaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.